Kamtu daawwattoota channelii Akkoo English with Oromic akkam nagaa keessanii baga jiraattan guyyaadha. As dura masti barannee jirra. Akkasumas immoo have to barannee jira. Amma immoo garaagarummaan mastii fi have to maal? Mee garaagarummaa isaanii haalaallu kan jedhu irratti topic kana qabadhee isin dhiyaadhee jira. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti nu tura yeroo hundayyuu affeeraa kiyya. Channel kiyya immoo akkuma duraanii subscribe, like, share akka naa gootan kaawwaa isin gaafadha. Now, without further ado, just let's move to our class. All right. Hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel, Akkoo English with Oromic. I'm Akkoo from School of American English. My dear sisters and brothers, how you guys, how you all do? You okay? I hope so. Today we're gonna see just part 11. It's about have to and must. What is the difference between must and have to, guys? Yep, we're gonna see some differentiate or the difference between must and have to. Please stay within us until the end of our video, my dear sisters and brothers. Kamtu daawwattoota channelii Akkoo English with Oromic akkam nagaa keessanii baga jiraattan guyyaadha. As dura masti barannee jirra. Akkasumas immoo have to barannee jira. Amma immoo garaagarummaan mastii fi have to maal? Mee garaagarummaa isaanii haalaallu kan jedhu irratti topic kana qabadhee isin dhiyaadhee jira. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti nu tura yeroo hundayyuu affeeraa kiyya. Channel kiyya immoo akkuma duraanii subscribe, like, share akka naa gootan kaawwaa isin gaafadha. Now, without further ado, just let's move to our class. All right. Akkuma dursi hin jedhe dursa wantu laaluu qabnu masti maadha, have to maadha. Masti laalee jira, have to laalee jira jechuudha. Haa ta'u masti expresses speaker's own feelings or ideas if the speaker takes a decision. Okay? Mastiin faayidaan isaa masti akkuma as dura baranne jechuudha. Mastiin faayidaan isaa namni tokko ofii isaatti yoo dubbata jechuudha. Namni tokko idea mataa fi yookaan immoo yaada mataa fi ofii isaatti yoo dubbata jechuudha. Akkasumas immoo take decision mataa fi illee yookaan murteessaa jechuudha. Murtee mataa fi illee yookaan murteessu taate mastii fayyadamnaa jechuudha. Fakkeenyaaf I must go now. Amma deemu qaba. I must go now. Amma deemu qaba. Meaning hiikan hima kanaa jechuudha. Hiikan hima kanaa I'm the speaker the sentence. I'm the speaker of the sentence. I'm what? I'm the speaker of the sentence. Ani abbaa waan kana dubbate jechuudha. I took the decisions of going. Okay? Murtee mataa fi kiyyaa fudhadhe jechuudha. I believe that ni amana going is my strong responsibilities or necessities now jechuudha. Ani mataa kiyyaa waan kana dubbachuun kun yookaan immoo mataa kiyyaan interest yookaan immoo idea kana yookaan immoo murtee mataa kiyyaa fudhachuun kun maadhaan ibsama? Mastiin ibsamaa jechuudha. Mastiin ibsamaa jechuudha. Kaitaan immoo have to. Have to as dura maal barannee? Have to is used to express strong impersonal responsibilities and the necessities in the future, in the present, in the past, and never in have to jechuun namni tokko dhiibbaa wayii sirratti godhee waan akkanaa godhee osoo hin jedhe have to fayyadamnaa jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti maal isin agarsiise have to jechuun have to is express an impersonal ideas. Impersonal ideas yaada alaa sitti dhufuu jechuudha. Okay, have to is not his own feeling. Yaada mataa kee dubbachuu dandeettu, idea mataa keetti burqisuu dandeettu. If a person uses have to, namichoon have to yoo fayyadame jechuudha, idea mataa fayyadamuu danda'u jechuudha. Alaa dhiibbaa si godhan jechuudha. Alaa waan akkanaa godhu jedhanii si deeman jechuudha. As dura waa'ee barsan dhiibbaa godhu gavarmentii mootummaan akkasumas poolisiin homatee yoo ta'uti alaa yoo dhiibbaa si godhan have to fayyadamnaa jechuudha. Okay, fakkeenyaaf I have to go now. Kun I must go dha mire kun I must go now jechuun ofiisaa dubbata jechuudha. Kun ammoo I have to go jechuudha kan isaa it means that I'm the speaker of the sentence. Ani nama hima kana haasa'u but I didn't take the decisions of going. Garuu ammoo hima kana ofii kiyyaa haa dubbadhu I have to go haa jedhu malee kan murtee fudhatu kan yaada dabarsu kan itti na dhiibu nama biraati jechuudha. Okay, fakkeenyaaf an external force hima keetti maadha? Hima I have to go keetti an external force is what? My father refuses me or requests me or order me to go jechuudha. Force kana godhaa jiru akkan deemu kana godhaa jiru irraa abbaa kiyyaa jechuudha. Walumaa galatti waan isin beeku qabdan mastiif have to garaagarummaa isaa mastiin yaada mataa keetti irraa kaatee kan gootuu fi have to ammoo namni alaa dhiibbaa si godhee
akkas haa godhi yoo sin jedhe jechuudha. Mee example muraasa ilaalle walumatti deebina jechuudha. Okay, daawwattoota kiyya mee ammas garaagarummaa mastii fi haafira jira. Asirratti barreeffamni kun hundiniyyuu waa'ee jaraa ibsa jechuudha. Gadi fageenyaan akka isin hubattanii fi akka barreeffattanii irraa fayyadamtaniif genereeshinii fuulduraallee akka irraa fayyadamuuf amma achi waa'ee mastiif haafi akka isin rakkifneef waan kana hunda barreessaa jira waan ta'eef sirriitti dhaggeeffadhaatii irraa fayyadama. Okay. Both must and have to or has to. Both, okay, let me read you that. Both must and have to are used to express obligation in negative statements. Must if have to, yookaan immoo has to jechuudha. Yaa has to yoo sabeetiin isaa sadi bas gulaa ta'e, he she itoo ta'e. Immoo have to immoo yoo sabeetiin isaa I will use ta'e jechuudha. Kanaaf both must if have to jechuudha. Lameen iyyuu must if have to jechuudha. Topic isaanii kun lameen iyyuu must if have to lamaadha. Are used to express itti fayyadamuuf ni fayyadamna. For what? For obligation in negative statements. Dirqama wayii obligation wayii jechuudha. Hima maalii keessatti hima negative keessatti fayyadamuu hin dandeenya jechuudha. Isaan lameen iyyuu hima negative keessatti fayyadamuu hin dandeenya jechuudha. However, ta'ullee their auxiliary are completely different. Okay, auxiliary jara garaagarummaa qaba jechuudha. Auxiliary jara maadha? Garaagarummaa qaba jechuudha. All right. Must expresses negative obligation or prohibition in negative statements. Mustiin faayidaan isaa maadha? Negative keessatti faayidaan isaa maadha? Mustiin faayidaan isaa guddaan hima negative keessatti jechuudha. Mustiin galaa agarsiisu negative obligation yoo ta'u jechuudha. Negative obligation fi or prohibition jechuudha. Wanta nan daamnu wayiitii fi prohibition wanta dhoowwaa ta'e jechuudha. Asirra waa'ee mastii keessa barannee jiru. Prohibition jechuun wanta dhoowwaa yetta kala nagar maatinu. Wanta dhoowwaa ta'e wayii jechuudha. Kaaka sigaraa arsuu, kaaka konkolaataa paarkii malee dhaabuu, kana wanta wayii bakka illee wanta yakka dalaguu jechuudha. Kun maalidha? Prohibition jechuudha. So mastiin faayidaan isaa negative obligation fi dirqamaa fi prohibition wanta dhoowwaa ta'e itti fayyadamnaa hima in negative statement. Negative keessatti jechuudha. But garuu have to namo yookaan immoo has to maal itti fayyadamnaa is expresses absence of obligation in negative statements. In negative statements. Absence of obligation in negative statements. Garuu immoo has to yookaan immoo have to kan itti fayyadamnu absence of what? Obligation jechuudha. Wanta dirqama ta'e wayii jechuudha. Wanta dirqama ta'e wayii negative itti fayyadamuu dandeenya. Garuu ammoo yoo barbaade hin dalagaa yoo barbaade hin dhiisa jechuudha waan san. Is absence obligation jedhama jechuudha. Yoo barbaade hin dalagaa yoo dhiisa dhala kenna qaba jechuudha. Fakkeenyaaf mana barumsaa yoo barbaade qidaameen deemtaa yookaan immoo uudiin deemtaa yoo si dabbara immoo dhiisuu dandeetta jechuudha. Dirqamaa miti jechuudha. Yoo barbaachisaa ta'e barattoota qidaamee yaamuu dandeetta yoo barbaade dhiisuu dandeetta jechuudha. Yoo barbaade laaqana nyaachuu dandeetta yoo barbaade dhiisuu dandeetta jechuudha. Kusummaa jedhama is absence obligation jechuudha. Wanta dirqamaa tokko dirqama ta'e garuu immoo dirqama garuu immoo dhiisuu dandeetta rakkina qabu jechuudha. Kanaaf ennaan haaftuun faayidaa san isaa san jechuudha. Okay. You fakkeenya mee ilaalume you must not go to the river. You must obligation. Okay. You must not go to the river. River yookaan immoo laga guddaa deemuu qabdu, laga deemuu qabdu, bishaan deemuu qabdu. This means he can makana macho. He can you must not go to the river. He can sa macho. This means don't go to the river jechuudha. Laga deemuu qabdudha bakka. You are not allowed to go to what? The river. Laga deemuu maadha siif hin eeyyamamne jechuudha. You are not allowed to go to what? The river. Laga deemuu siif hin eeyyamamne jechuudha. Kanaafuu masti maadha? Here is negative obligation or prohibition jechuudha bakka. Dirqama waan ta'e achuma qaaba jechuudha. Okay. Make example makana deebinee ilaallu. You don't have to go to the river. Amma sitti masti fayyadamnee mire ayitamu maal fayyadamna? Don't have to. Negative waan ta'e jechuudha. You don't have to go to the river. Huh? You don't have to. Laga deemu sirratti dirqamaa miti. Laga deemu sirratti hin jiraatu. This means he can say machuudha. This means if it is not necessary you to go to the river, yes, laga deemu sirratti dirqamaa miti. If it is not necessary to you to go to the river, yoo laga deemu dirqama hin qabaatin yookaan immoo sirra hin jiraatin deemuu hin qabdu. But you can go if you wanna. Yoo barbaade maadha deemuu dandeetta jechuudha. Yoo barbaade deemuu dandeetta. Garuu immoo laga deemuu dirqama hin qabdu.
You don't have to go to the river. Laga deemuu dirqama hin qabdu garuu ammoo yoo barbaadde maadha? Deemuu hin dandeetta jechuudha. Is that clear? Fakkeenya salphaa tokko si kennee jaartii tokko yoo qabaatte jaartii lamaffaa fuudhuu yoo barbaadde. Yoo fuudhuu barbaadde fuudhuu dandeetta rakkoo hin qabu. Garuu ammoo dhiisuu illee dandeetta jechuudha. Yoo dheessa jedhan fuutaa yoo dhiiste illee waan rakkina hin qabu jechuudha. Fakkeenya akkasii qabadhaa. Mee kilaasii dhumarratti maal akka ta'u maal ilaalatiin wajjin tura. Kana canaan barbaadde si galee. Okay, daawwattoota kiyya mee garaagarummaa isaanii sirrii ilaallee jirra. Amma mee garaagarummaa must notii fi don't have to haa ilaalluti. Almost jalqabalee ilaallee jira. More ifa gochuudhaaf jechuudha. Difference between must not and don't have to jedha. Title isaa jechuudha. There is a very big difference. Kun difference jechuudha. Gabaabinaan barreesse. Okay, there is a very big difference between yookaan immoo between jechuudha. Must not and don't have to jedha. Garaagarummaa baay'eetu jira. Must not fi don't have to jidduu garaagarummaa baay'ee jira jechuudha. Okay, mee must not haa ilaallu tokkoffaan isaa must not dha. Must not jechuudha. Must not expresses prohibition. Must not akkuma dursi hin jedhe reeftan hin jedhe maadha. Prohibition ibsa jechuudha. Wanta hin danda'amne wayii wanta tokko immoo wanta dhoowwaa wayii jechuudha. Or must not tells forbidden. Forbidden. Wanta dhoowwaa ta'e wanta yookaan immoo hayyamamaa hin taane kan itti fayyadamnu must not jechuudha. Must not activities or banned action jechuudha. Gotta yookaan immoo activity dhoowwaa ta'ee fi activity ammoo gochuun hin eeyyamamne itti fayyadamna jechuudha. Okay, fakkeenyaaf you must not drive. Oofuun qabdu yaa. You must not drive. Negative statement jechuudha. Okay, you must not drive. Meaning hiikaan isaa jechuudha. You are not allowed to drive jechuudha. Makiinaa konkolaataa oofuun siif hin eeyyamamne jechuudha. This is prohibited or this is forbidden. It's not allowed to you to drive a car jechuudha. Example lamaffaa you must not do this work. Hojii kan dalaguu hin qabdu jechuudha. Dirqama bakka. Dhoowwa jechuudha. It's prohibited bakka. Or kan jechuun maal jechuudha you are prohibited jechuudha. Ati dhoowwamtee jechuudha. Kanaaf must not isin beekuu qabdu maadha? Wanta dhoowwaa ta'e tokko jechuudha. Wanta hin danda'amne tokko kan itti fayyadamu maadha? Must not jechuudha. Don't have no maal akeeka. Don't have is express is absence of strong responsibilities and necessities jechuudha. Akkuma dursi hin jedhe absence of obligation yookaan immoo absence of strong responsibility jechuudha. Wanta strong responsibility wanta gochuu hin danda'amne wayii jechuudha. Wanta gochuu hin danda'amne wayii yoo goote yoo ammoo dhiistallee wanta dirqama qabna jechuudha baay'inaan jechuudha. Fakkeenyaaf example kana laa deemnee ilaalume bakka masti kana immoo doonii haa fayyadamnee ilaallu. Okay, you don't have to drive. Okay? Kumaadha, you must not drive jechuun dirqama oofuu qabdu jechuudha. 100% obligation dirqama jechuudha. Kunoo, you don't have to drive. Konkolaataa oofuu qabdu. This is absence of a strong responsibility jechuudha. You don't have to drive. Meaning, you can say jechuudha. You don't have to, you don't have a strong responsibility. You don't have a strong responsibility. Strong responsibility yookaan immoo itti gaafatamummaa cimaa hin qabdu jechuudha konkolaataa kana oofuudhaaf. But garuu if you want you can drive. Garuu ammoo yoo barbaadde maadha oofuu hin dandeetta jechuudha. Garuu ammoo responsibility dirqama cimaa hin qabdu garuu barbaadde ammoo oofuu hin dandeetta jechuudha. Alright. Example Afaan you don't have to do this work. Hojii hin dalaguu qabdu. Akkuma kana jechuudha. You must not do this work ennaan dalaguu hin qabdu dhoowwamee jira. Kun ammoo you don't have to do this work. Hojii hin dalaguu hin qabdu. But if you wanna, you can do this work. Your badamo maadha of dalaguu hin dandeetta jechuudha hojii kana. Kanaaf option lama qabna jechuudha. You don't have to him jedha kuni yoo waan san barbaadde hin goota yoo barbaadde immoo hin dhiista jechuudha. Walumaa galatti must fi don't have kana fakkaata daawwattoota channel kiyyaa jechuudha. Maalum isin jedhame why must have to left jira. Abbaan faamtan kutaa 8 irraa qabee 7 irraa qabee hanga kutaa 2tti haga yuunivarsiitii jechuudha namoonni na hordoftanii baay'ee irraa fayyadamtan jedhee abdii qaba namoonni na hordofan immoo irra deebi'aa dhageeffadha isinii galaa jechuudha. Wanti tokko takkitti maan isin galu kompleksiidha kun kilaasii high institution keessatti baratama. Haa ta'u kutaa gadaa irraa qabeeti barataa jiran barattoonni baay'een isaanii waan ta'eef jabaadhaa qoqqoodhaa irra deebi'aa laala bakka isin galle sirriitti dubbisaa sirriitti dhageeffadha viidiyoo afaan kiyya afaan salphaa isin taasise waan ta'eef afaan oromoo isin beektan afaan keessan isin taasise waan ta'eef irra deebi'aa dhageeffadhaa buufadhaa dhageeffadhaa yoo isin galle immoo yaa'u maybe gaafiin karaa barreeffamaatiin na gaafachuu dandeettan jechuudha. Kanaaf barumsi kiyya hadhaaf qopheessee dhiyaase
kana fakkaata yeroo taanu modal verb biraa keessa semi modal verbs kan jedhamu keessa waa'ee used to laalla hanga siifuu immoo nagaan naaf tura. Bye.